شيء أفيكا Kanamma yoo siifan hin ka'ee siifu si balleesseera dhiifama jedhe anaaf naa dabala malee wanni naa hir'isu hin jiru. Osoo beekee dhiifama gaafatee iyyuu dhiifamni sun waan isarraa hir'isu hin jiru. Saba isaa dhiifama gaafate Oromoo kutaa kudha takka nama afaan isaa dhaga'u dhiifama gaafate kun waan salphaadha argite. Dhiifama gaafates gaafachuu baates lubbuu muyyatii tanaa waan deebitu wayii hin qabdu argite. Yoo duuta jiraate waan deebitu hin qabdu. أنا أفهم جدي نام الناس أفاني سينجوتي ديبيسني ديبيسو إلا إنن جدي نام الناس نيا سلطان أفان كوتي سني ديبيسو نما كسيتوك قابتما نما كسيتوك بربادات إتنازاتي مجاكنا كان نتديس نما أما سمودا كمان أكميت نام إنتلسنا إلى على تور نام نسون إياته لكن إنتلسنا بكا سينجرت فرمان لا تمي هرمون بكا جرو غرغاري أو سلبور أنجرات furmaata irratti gochuu oosiin akka hamirii taate jedhame isa kana dhaga'uu qabna malee ammas immoo shamarran keenya innaa eerumuu jettan ilaalladhaa. Bakka bakka hin jedhina bakka riskiin nama geessu hin beekamu garuu immoo namni kun boroo waan kufe naa wajjin kufaa isa kana of ilaalladhaa. Ammas immoo biyya ormaa kana keessatti haadha obboleessa abbaaf itti ta'uun dura mataa ofiiti. Innaa irratti wayitti galuu jettan of ilaalladhaa. Galatoomii yeroo takkamee mucaan haa dhufu dhaabame dhiifamaati. Akmal maaliif gurbaa itti bilbiltee bu'ii jettaan? Mudirri mucaa Kana baasee sabaqaa kootu baay'inaan silkee cufadhee bannee naan reef naa hojjetaa munir sagaleen koo jira. Jira mucaan maaliif atiin itti bilbileeti maaliif nuufiti kaa Yusuf? Sagalee qabeeraaf sagalee koo dhaggeeffateera namni. Ma akkuma dhiifamni isin gaafachiisaa turtan hin taane jettee bar Muniir akkuma dhiifamni inni uummata gaafatu maas hin taane. Ayyee siifan deebisaan dhagaye. Tokkoffaa irratti jecha siifan keessatti viidiyoo kana waraabaati jette mucattiin haa dhageessuu jette. Wanti nu akkanatti jedhaarru kun fakkeenyaaf jara kana walitti deebisuudha moo achiin fayyaadhaan baatee naachi walitti deebisuudha moo dhageessuudha siifan waan jette viidiyoo kana waraabaati borullee waan bira haasayanii beeki gaafa mucattiin tun duute dhallee uummanni Oromoo kun waan bira haasaya beeki gandaa wal fixa waan bira haasayanii viidiyoo kana waraabadhaa kaayadhaa jette malee mucattii eessa jirti itti geessan. Na dhagaye gaane moo yaadni hin jette mucattii na dhageessu taanaan. Na dhagaye amma mucaadhaan illee amma sagalee qabeebiin ture itti deebi'eedhaan silkiitu shabaqaan na cufachiise walumaa galatti na dhagaye mucayyoodhuma kanaa sagalee taanee mucayyoon kun baatee jennaan wallaahi isa mucaan kun dhiifama gaafachuuti miti anqullaa koo dhiifama uummata Oromoo gaafadha mee isiidhuma sagalee taanee baasna waa dhiifama mucaas waa maalii osoo dhiissanii mee hamma kanarraa taanee sagalee gaafachuu bakka isaa buuteeti wanti jetta rakkoon qabu mee ati as gaafa mucattiin argamte dhiifama gaafateeti ati bakka isaa buutee qullaa dhiifama gaafattu hanga mucattiin hin argamnetti maa dhiifama gaafatee waliin hin barbaanne maa dhiifama gaafatee waliin hin barbaanne obsi haadha faatee ati bakka isaa jilba buutee waan hawaasni shamarran ni kabajaami shamarree haadhateetii shamarran ji'a afur guutuu inni as gubbarraa dannasuun dogongora jennee akka shamaraatti shamara Oromootti zeeddoo je'ii sifaante hundi isaanii gaafatan dhiifama akka gaafatu ji'a afur inni asirraa dandasaa jira hawaasa isaatiin na dhaqqaba hin jenne ati obboleessa isaati jilba buutee dhiifama gaafachuu ni dandeessaaf. Jedheera hawaasa isaatiin na dhaqqabaa jedhee hin bu'aara mucaan keessaa natti dhufe. Wallahi waan rabbiin na dhageesse maa keessaan si booya asirraa gabbo'ee maa keessaan si booya ati waan eenyu taateef keessaan si booya nama asirratti dubbachuu hin danda'u gurbaan asirratti namni isa dhaga'u hin jiru lubbuu na dhagaye asirratti hin dubbatu. Keessaan hin dhageettaa keessaan hin fixxaafii jechuudhaati. Keessaan fixuu miti asirrattis viidiyoo waraabiyaan dhaggeeffadhu wabillaahi mubaarikitti ergee abdii geetaachooti ergee sagalee taanee fi mucaa kana achi baasuu qabne dee nama baay'eetti meeture namni na jalaa dhibame. Kayoomiiti sagaleen. Sagaleen kam? Sagaleen isin mubaarakii qabdanii abdii geetaachooti qabdan kayoomiiti. Wallaahi ji'a tokko hin geenye. Bakka isin jirtu beektaniisu. Bar ji'a afuri jedha bar ramadaanaas bakka isin jirtu quba hin qabu. Tariiqa wannooti dabarsan jedhanii bakka isiitti dabarsan quban qabu jedha bar inni. Ati akkami quba qabu?
inni duraan birrii baasee inni duraan birrii fudhatee ilaalu sindide booda kana inni naquu jedhee dide eenyutti mata gurbaanni mee qoy. Sanii miti bar. Ilmee laal numaan jenneen mucaadhaan dhageeffadhu akmal dhageeffadhu dubbii gara dogongoraatti hin fudhatin. Dhiifama gaafadhu jechuun qalamii jechuudha miti. Argitee osoo silaa hadda lafa jiraannee biyya jiraannee manguddoo keenya jidduu jiraannee irraa qalani. Argitee akka seera aadaa Oromootitti irraa qalani korma jissanii irraa qalani haadha manaa ofii baasee gate waan ta'eef jechuudha. Mucaan kun intalli tun erga isa biraa baate ji'a 8 gaafa isiin baate irraa qabee ijoollee biyya galfachuudhaaf asirra bahee boohee muyyattiin takun as keessa jirti haqaan jiraa dhute jettu tun sagalee ta'anii fi ijoollee lakkuu tanaati guyyaa 5 irraa dhiiga haqqifte biyya galchaniif. Miidiyaa irra bahee boohee jennaan jechuudha. Achin naa qabi biyya galchaniif. Haga ijoollee biyya galchaniif haadha manaati yaa waraqata imbaasii irra baasee nama kennee nama birrii kan falchiisee dhaqee laalchisaa ture jedhe. Hanga yoomiitittiin jedheen Ramadaana duraa jedhe. Ramadaana asii fuudhanii bakka sanii baasanii bakka birootti dabarsan jedhanii bakka isii geessan quba hin qabu jedhe. Ati haadha manaa tante tan gudeeta kan kee irraa ilmoo dhalte. Yoo xiqqaate Ramadaana as ji'a meeqa? Arafaa dheenkadda salaannee ji'a 4 jechuudha. Ji'a 4 guutuu haadha manaa tante ilmoo sirraa dhalte ilmoo irraa dhalte bakka jirtu hin beeku afaan jedhu kun afaan akkami akka kan keetitti akka Yuusufiitti moo akka Zaakiriitti akka kan keetitti. Akka kan kootiitti ani torbii tokkoof iyyuu dhiisee hin taa'u yoo asirratti illee uffata baafadhee maraachuu ta'e dhaggeeffadhu. Kanuma jennee bara. Torbii tokkoof dhiisee hin taa'u haa ta'u iyyuu malee mucaan kun amma fakkeenyaaf namni jalaa laalu akkuma waan mucaan tasuma gateetti ilaalaara. Mucaan kun akkana fixinatii qabaatee asirratti dhufee boo'uu dhabus wallaahi keessaan baay'ee tokko jinqamaara. Ilmi dhiiraa tokko an fakkeenyaaf wallaahi gurbaa kanaan wanti hin dubbadhu hin jiru. Imimmaan buusee natti bo'aa ture akka waan awwaa godhuufi wayi. Si gala miti natti hin boohiniitiin jedheen dhaqee mubaarikitti ofii boohin jedheen abdii geetaachotti ofii boohin jedheen asiliitti dhaqee ofii keetii boohi malee jedheen natti dhuftee hin boohinii jedheen of biraa baasaa tureen. Si gala miti yoo mucaan kun jara kana hundaa barreessee sagalee kun namaan gahaa jedhe namni deebisuuf hin jiru. Badiin mucaan qabu inni guddaa yoo jiraate ergi uummanni kun hundi dide ofuma hamma danda'uuni gadi bahee hin boo'u kanaaf badii qaba. Kanaaf badii qabu kana immoo as bahee hadha dhiifama gaafatus dhiyeessus wanti godhamu tokko illee hin jiru. Si gala miti mucayyoodhaa sagaleen taa'amee gaafa mucayyoon baatee kaate qullaa isaa gadi bahee dhiifamaa gaafatu amma nu kaayyoon keenya waa'ee dhiifama isaa waa'ee maaliitii miti mucayyoon akka baatuuf dubbiin kun dubbatamuun illee baay'ee bareedaadha. Hamma fakkeenyaaf yeroo hadda mucaan kun asirratti bahee dhiifama gaafatu namni baay'ee nama jaruma shamaraa kana keessa gooddinyoonni mucaatti illee yooruma rabbiin fayyisee si baase jechuudha. Akka waan inni badii wayii tasuma wayii itti gateetti badii isaa godhaniitiyyi viidiyoo sana erganii. Gate daartaa bar ani guyyaa takkaaf maal hilliin akkamitti tutti dhagayame mucattiin diimtuun argite diimtuun faranjiin isaa waliin tiktokii waraabdu tun bifti isii jijjiiramee kasala kanatti deebi'ee jedhe argite kasala kanatti deebi'ee jedhe ta hin dubbanne ta hin nyaanne tiktokii banatee tiktokii irraa lafa dhiitaa oola. TikTokii banatee bar TikTokii irraa lafa dhiitu. Akmal fudhadhu bakka isaa bu'uutii ati nama hayyuudha fudhadhu badii isaa fudhadhuutii. An qullaa koo shuraaba kana baasee dhiifama gaafadha bakka isaa bu'e an wallaahi sababiin an dhiifama isaa didaaru dhaggeeffadhu. Sababiin an dhiifama isaa didaaru haadha. Maa didde mucattiin duuteerti islaamaa dhiifama gaafataadha moo maaliif dhiifama isaa didde? Ittiin himaana dhagaye haadha faatte waan hin didaaruuf. Mucaan kun amma yookaan yoo rabbi walitti deebise walitti deebuu danda'an si gala miti. Namuma tokko as keessaa na dhagaye haadha faatte na dhagaye kan sitti himaara. Namuma tokko as keessaa innumti goddinyaan talaasa ta'uu dhiifamuma kan akka waanuma guddaa wayii godheeti dura akkasitti achitti sigatee jedhee viidiyoo kana waraabee gaafuma mucatti rabbiin fayyisee naan baase dhaggeeffadhu. Jara kana lammanillee adda baasuu danda'a. Si gala miti mucaarumaafis. Kanaaf jennaani dhugumaatti mucaadhaaf yaaddan dhugumaatti mucaachii baasuu barbaadan taanaan si gala miti mee mucaadhuma iyyinee achii baasna haala kamiin iyyuu ta'u mucaachii baafannee kaanaan maakuuta obsi qoy haadha faatee naa deebisaafi dhaggeeffadhu haadha faatee yeroo takka carraa naa kenni naana dhugaa naatti hima. Dubbii butu anuu beeka
Kafunyaan butunaa eegaa jedhe jedhan jaamaan. Ka dubbii jala dhawwanuu beekaa kafunyaan itti butunaa eegaa jedhe jedhan dubbii keessa taa'ee hayyichi. Maaliif sin jedhe dubbii jala butaarta dubbii jala hin butini. Gaafa isiin argamte dhiifama gaafatee deebee isii waliin ciisa abbaa manaati. Hadda garuu hin jirtu isii waan quban qabneef maaf dhiifama gaafataadha. Kana hasaabni kan kennaa dhala. Eenyuun dhiifama gaafata qoy ana moosi dhiifama gaafata qoy mucaa. Isiin jedhaa jiran si mataa keetti jedha. Dhiifama gaafa isiin gaafatte gaafa isiin argamte gabbayee gaafatu hadda maa gaafachuu qaba. Hadda maa gaafachuu qaba dhiifama guyyaa sun gaafatu. Gaafas dhiifama gaafatee deebee kabiraatti galchuudhaan waliin ciisa. Akkasii. Akme akmal haadha manaa isaati haadha manaa la akmalatti hin jedhe dhiisime haadha manaa isaati mucaan dandeettiin qabu dhiifama Oromoo gaafate Oromoon immoo isaa wajjin haadha manaa isaa lubbuudhaan jiraatu haa barbaaduuf lubbuudhaan immoo hin jiraanne akkasiin taate Oromoo na barbaaduuf dhiisaa giseedhaan intala kana dhiifama Oromoo ko jedhan malee nama gargaaree baasuu hin danda'u. No, ilaarraa callisuu isaa baanna boo callisuu isaatti baanna. Hin callisne kan mucaan hin callisne bar. Rakkoo qabu. Kuufiin qofa miti dhaggeeffadhu muniir kan rakkoo qabu. Akimad illee rakkoo qabu. Maali rakkoon isaa? Mucaan kun hiriyaa isaati. Itti matee jira. Mubaarakitti sagalee ergee Mubaarak hin laalle. Abdii Geetaachootti sagalee ergee sagalee hin laalle. Egaa maalirree qophoonsa? Mucaan kun fooloo 20 wayii qaba. Hanga 60 70 footoo isaa namni hin laala viidiyoo isaa namni laala maaliif poosti gochuu dhiiste Oromoo guutuutti atuu badii qabda. 20 wayii miti na jalaa gubate malee dhibbayyuu qaba fooloo. Tole alhamdulillah maal atoo inni viidiyoo dhiisee hojjechuu dhiisee ani badiin kee viidiyoo hojjechuu dhiiste erga namni si dhaga'uu dide amma shangaagullee jettee sirbitu mucattii fuuldura kaattee mimmaan ituu buuste. Carraa hin argatta turte jedhee isaan dhiifama gaafadhu jedhe atoo innoo sitti mataa ture atoo maa poostii gochuu didde. Godhe. Goote. TikTokiin koo kan duraaniin gubate Facebook koo jala galii godheen ture. Okay. Gurbaan hin beeku. Okay, laal akmal badii isaa asitti hima. Akmal obsi akmal ani gurbaa kan obsi laal akmal amma nuti. Shamarranii haadhateetti si dura taa'ee si gaafachaa jira. Yoo haadhatee si dhalte kabajjee shamarran Oromoo ni kabajja. Dhugaa jirtu si himu. Fudhadhu waan takkoon si himu. Ani gurbaa kanaadhaaf gadi bahee halkanii guyyaa iyyaa turre hin turre ijoollee isaatiif. Naa deebise. Miyaasumaan nama iqaamaa qabutti sheernuu godhaa. Obsi. Akmal. Maata irra deebi'e Muniir. Ani yeroo asoo ijoolleen gaafa inni rakkate san wajji dhaabbadhee halkan iyyaan turre moo iyyaan turre quba qabda moo quba hin qabdu? Quba qaba. Okay. Gaafa laal achiif achi hin qabnu. Gaafa ijoollee isaa guyyatti yeroo 10 dhufee laayivii naasiin ijaa ture. Yeroo hedduu jechuudha. Nama baay'eetti hordofeefillee laaleefillee namni quba hin qabne hin jiru. Eega ijoolleen isaa galte guyyaa tokko sagalee naa kaaye hin argamne naan jeetu ati hin kutte. Sagalee akkasii kaayiraan jiru ammas biratti maanne. Ji'a meeqa dura? Ji'a torba moo wanti isaa ji'a torba dura naa kaaye. Maa deebi'ee akkuma gaafa ijoollee sanii akkuma ijoollee isaatiif na deddeebi'ee viidiyoon hojjechiisaa ture san annamallee akka uummata feemasa biraatiin ijoollee rakkise kaa ijoollee ofir biraa gara biraa obsi haadha faateen hin xumura haadha faateen hin xumura an dhugaa siima ni beekta akka malati ani akka feemasa biraatiiti miti sagaleellee nama dhaggeeffatu namallee dubbisu namallee akka uummata kaanii achi osoo hin taane deebi'ee bilbilallee laayivii namaa seenu. Namuu beeka namni asirraan akkumatti hin jiru. Yoo sagalee naa kaayan inni akkuma wantaatti sagalee sakandii ani hundaa'u isa bakka laalummaadhaaf dubbii kaleessaa'u sagalee amma sagalee gizee guyyaa laalu ji'a jaha dura naa kaaye moo ji'a torba dura gizee lama naa kaaye. Maal bakka lama sakandii sagalee 8 injoon argamte hojeetu mukute. Gaafa garuu ilmaan isaa yeroo 10 natti deebi'e. Dhugaan jirtu kana. Silaa ani amma fakkeenyaaf nama hedduun na bilbilaa. Muniir aboo dubbiin tun jaartiin tiyya ammallee rakkoo akkana jirti jee silaa yeroo 2-3 deebi'ee waliidhaan laayivii seena ture. Ji'a torba duraas haa ta'u, ji'a 6 duraa haa ta'u, 5 haa ta'u, 4 haa ta'u, 3 haa ta'u takka duraa duran keenya.
أنا ما يسستروا ما فيني عندهم كجيا جها خايجين نمني جيا تربو قوتو خاي أما سقلي خايف ننجا ما دي بي منير اتجابي سجرا ركوا كنا نمدتي ما نتشل استيمان جئين أنا أركم تنسيو كافة إلمو إسا والله يرو دي دمي ولا دبسي خانا دقنقر كوني إلمو إسا ميرا بران أصبح أزرت فكينيا فنكا كوتي تربي تكو إنغتو جريرا بر ست ميرا بر هادو ممانا سيغالا ميدي akkasi bakka galatoomi akkasi saniif dogongora jee furadhuuti bira dhaabbannaatii jaartii isaanii barbaada jaartiin teessanii barsiila akka beektanitti jaartiin teessanii sila jaartiin ganda jaarsaatii bar munira beebina dhagaye shamarri tokko wallaahi laaziman yookaan sharrummaa yookaan dhaama fakkeenyaaf namoonni baay'een koomentiidhaani akka malati dur beekaa turte hadda maal taate raattan an namni na faarsee fi wanti ni haasaraa dhabu hin jiru dhaggeeffadhu. Na arrabsitaniis wanti dogongoro hin jiru. Muniir wanti beekuu qabdu dhagaye. Mucaan sun gadi bahee kurrifachuu dhiisuudha. Iyyuu dhiisuudha. Iyya ofii tasuma jechuudha dhaggeeffadhu. Hamma kana hunda callisuudha haa ta'u badii qaba. Sii gala miti hin callisne hinuma dubbataara. Hin callisne dhaggeeffadhudha. Hinuma dubbataara. Akkuma dubbataarutti immoo dubbisa keessoo kana dhiisee hammuma danda'u jaartittii ofii fudhatee dhufee asirra taa'ee Sigala miti nama shanii wajjinis silaayyuu Oromoon ajandaa argannan fakkeenyaaf fooloo yoo kumti tokko jiraate iyyuu namuma kuma tokko dhufee nama daawwata sigala miti Oromoon ajandaa barbaada. Sigala miti kanaaf jennaan sanaaf badii qaba. An hadda garuu badii kana mucaatti murteessinee tuma calluma inni asirraa innoo galuudha ammas. Yoo waa'ee badii waa hin balleessite kana dhiisnee mucattii kana sagalee taane achi keessaa baasnee. Qoy Akmal maal ta'a yoo dhufee dhiifama gaafatee dubbii kana gabaabse. Min chigira dhiifama gaafata siifanni. Akka kam dhiifama kana yeroo baay'ee man si argumatti dhiifamuu qofaaf sin kan. No Oromoo okay inni ati gaafadhu bakka isaa bu'iti rakkoon qabu. Nan gaafadha waa'ee bakka isaa ol ka'een gaafadhaan bakka isaa sin eeyyamnan. Sigala miti. Bakka deem ol ka'ee dhiifama guddaa isaa miti anuu isinitti balleessee hin jira. Sigala miti mucaan kun akka dhiqatamtee fuudhaaf waan isin jawjee Munir koy abbaa dhimmaa dhiiftee ati maaf akmal waan eenyuun taateef gaafattati dhiifama maa gaafatanii dhiifama abbichi hoomeeti. Waan atama jettu kana jechuun danda'u afaan Oromoo dubbachuu hin danda'u. Dhufe inni dhufe dhaabboo kan inni nu dhufe nuti isa cinaa dhaabbachuu fi akka malu. Isaati kan inni gaafatuuf hin ta'e maa dhugaa dhiiftanii dhugaa malee deemte sirrii miti wallahi yookaan immaa dhiifamni isaa gadanii haa gadanii isaa malee dhageeffadha. Dhiifamni isaa gadanii haa gaduu. Dhume haseenu inni nu dhufeeti gastii seenu Yesuus. Mal dhiifama gaafachuu qabu malee. No inni nu dhufee bara ol harkisi mee adafaa ta'e gastii ergadhu nuti si cinaa dhaabbadhuufi nama iqaamaatiif siif qopheessina. Sillee gargaarra rakkoon hin jiru kuno waada kootu Yusuf kootu seede abbaan hin taate Yusuf seede. Munir na dhagaye. Haa dhufu lakki bakka haa dhufu rakkoon qabu. Rakkoon qabu na dhagaye dhufeera yuuninu. Okay. Yusuf Bayas. Shabakaarraa badee ture maan. Rakkoon hin jiru kootu. Galatoomii nuuf deebuu keetitti nuti akka hammeenyaatti miti badiin ati hojjette keessaa anas hima. Guyyumata akka sagalee naa keesse deebitee jaartiin tiyya aboo Muniir sagalee akkuma ilmootee gaafa ilmooteetii isa yeroo 15 deebitee nan gaafanne guyyumata akka wanta jette rakkatteeti sila akkuma sanitti na deddeebitee qaata furmaan dhufee sila nama iqaamaatii sii barbaanne. Waa hunda sii gooda. Kanaaf ati jaartii tee mana yaalaatti dhiistee as gubbarratti wanta jo'uun keetu dogongora. Kanaaf shamarraniititu dhiifama nu gaafadhu akka shamarranii siin jedhe. Haadha teeti. Haadha tee gaafachuun shamarra jechuun haadha teeti. Haadha faaxiitii miti yookaan sifanii yookaan ziddoo miti. Ati kan rakkoon qabu ani ji'a afur guutuu isinitti deebuu dhabee uummataadhaaf gadi baay'ee ibsuu dhabuun kiyya dhiifama hauma jee hanqasuma. Samboodaan gara furmaataatti. Maaliif kanan gaafadhaan?
Uummata Oromoo Ayyee. biraadhaan sagalee naa ta'a je'ee na gargaaraa jee jaartii tiyya sagalee dhageessisuu dhabuun kiyya dhiifama naa godhaa badiin tiyyaa jee dhumate. Ayyee inshallah. Badiin kiyyaa dhiifama naaf godhaa uummata Oromoo. Akkas inshallah. Ol ka'ee dhiifama gaafadha more. Laagee Bakka lakki. duraaniitti hin jiru ummaa. Bakka biraa deemeera. Okay, bakka ati okay siifan bas dhiifama jee ite amma kara furmaata haa deemnu dhiisii bakka gurbaan haasaa wallee akkas dila sanii miti. Okay, siifan amma akkam haa goonu nama Ilma fakkaata isinii galee haasaallee hin beeku. Ata isin jirtu yoo arguuni anaaf wallahi waan obboleettiti waliin dhaladhe hoyi wallahi waan gudeeta takkarraa baane hoyi natti fakkaatti malee wallahi obboleetti ormummaatu natti fakkaatu fiizikaaletii kalee tiktokii keessatti arguuf kan hadda asirratti argu wallahi natti jijjiiramee jechuudha natti jijjiiramee jechuudha argitanii kana hundaa Nuti simbiraa baana. dubartoota kenna wallahi Nuti simbiraa baana.